Paaswordii Facebook keessanii dagattan deebistanii argachuuf gaafii namoota baay'ee kan ta'ee fi akkasumallee rakkoo namoota hedduu harkaa qabdu. Namoonni hedduun Facebooka qabateetuma deeman malee paaswordii hin beeku jechuudha. Hedduu namatu baneef mee har'a kanan isin argisiisa. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan yeroo dheeraaf isinirraa badee ture. Amma booda barnoota walitti dhaabnee baranna guyyaa guyyaan kallattiin hordofaa. Namoonni chaanaala keenya baraa taatan immoo subscribe godhaa maatii chaanaala kanaa ta'a. Daawwattoota keenya kabajamoo Facebook keessan paaswordii isaa dagattan akkaataa isin argattan isteepii baay'ee salphaa ta'een isin argisiisa. Kana argatuuf maal gootan? Jalqaba Facebook keessan keessa seentu. Facebook keessan keessa eega seentanii asirratti gadi buutanii iddoo profaayilaa kanarratti cuqaastan. Kanatti mallattoo settingiin jirti irratti cuqaastu. Ma beekamu Facebookni settingiilee baay'ee jijjiiree jira jechuudha. Kanaafuu isin maal gootanii asirratti account center ka jedhu kana ni argattu jechuudha gubbaa kanarratti. Yoo gubbaa kanarratti isin finillee iddoma account center jettu tana irratti kilik gootu jechuudha. Sana boodaan daawwattoota keenya difama haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Duraan akka kanaan isiniif hin fidu gaa'e haala kanaan yeroo inni isinii dhufe maal gootanii password and security ka jedhu isa kanarratti kilik gootu jechuudha. Boodaan haala kanaan isinii dhufa change password ka jedhu ni argattu irratti cuqaastu. Sana boodaan maqaa Facebook keessanii isinii fida irratti cuqaastu jechuudha. Sana boodaan haala kanaan isinii dhufa batees. Daawwattoota keenya kabajamoo asirratti fuula sadii qabatee isiniif dhufa kan isiniif fayyadu amma dagattanii jirta waan ta'eef paaswordii keessan. Kanaafuu maal gootu asirratti gadi buutanii jechuudha forget your password ka jedhu kana irratti cuqaastu jechuudha. Sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa bakki murteessan asii jechuudha. Sirriitti adda baafadha. Amma WhatsApp irratti koodii kana siif erginamoo akkasumallee email irratti siif erginamoo Facebook notification irratti siif ergina yookaan SMS bilbila kee yookaan SIM card kee irratti siif ergina jedhee nagaafata jechuudha. Yookaan immoo enter password to log in naan jedha jechuudha. Password keetiin log in gootee seentamoo jedhee nagaafata. Option hedduu asirratti isiniif fida jechuudha. Hubachiisa tokkoffaa WhatsApp jedhee kan asirratti isiniif fidu yoo lakkoofsi keessan sun WhatsApp hin baname. Lakkoofsi isin Facebook kan banattan yoo WhatsApp hin baname. Akkasumallee Facebook keessanii fi WhatsApp keessan duraa yoo wal qabsiiftan yoo lakkoofsi gubatellee haala kana WhatsApp keessan irratti isiniif fida jechuudha. Daawwattoota keenya yoo lakkoofsi sun gubatellee jechuudha. Akkaataa WhatsApp fi Facebook keessanitti wal qabsiiftan immoo viidiyoo darbe keessatti isin barsiisee ture gar fuulduratti illee viidiyoo san bareechan irra deebee isiniif waraabaa jechuudha. Ana amma WhatsApp kanarratti naaf ergiin jedhaan isin filannoo keessan kan isiniif irra mijaa'u isintu beeka kan barbaadan irratti cuqaastan. Ana amma WhatsApp kanarratti cuqaasen sanduuqa fuuldura jiru kanarratti cuqaastaniiti continue jala kana jirti continue iddoo jettu tana cuqaastu jechuudha. Loading godhee hanga inni xumuru ni eeggattu jechuudha. Sana boodaan daawwattoota keenya haala kanaan naaf dhufa jechuudha. Amma WhatsApp kanarratti koodii siif erginee jirra naan jechuudha. Kanaafuu maal godha WhatsApp san keessa deemeetiin koodii kana fudhadhee dhufaa jechuudha. Koodii kunoo akka isinitti hin dheeranneef irratti guuttadheen jira. Koodii dijitii 8 naaf kennee jira jechuudha. Continue jala kana jirti continue iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha. Create new password isiniin jedha. Password kan kee create godhii jedha. Password isa jabaate jechuudha. Strong password itti naqadhu jedha jechuudha. Enter new password iddoo jedhu irratti password keessanitti guutu jechuudha. Mi'a nama password kiyya ittiin guute jechuudha daawwattoota keenya. Anama password Facebook kiyya dijitii 8 itti guuteen jira jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii next jala kana jirti next iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha. Asirratti wanti isinitti himuu barbaadu yeroo itti guutan jechuudha kallatti maal gootanii Facebook keessan screenshot godhatanii jechuudha. Password keessan akka hin daganne screenshot godhatanii lafa kaayattan. Wow kuno amma akka ajaa'ibatti gara Facebook kiyya keessatti na deebisee jira jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan gaa password Facebook keessanii steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha argatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Haala kanaan sirreeffatuu dandeessu jechuudha. Yoo lakkoofsi keessan isin jalaa cufamellee jechuudha WhatsApp yoo banamee jiraate haala kanaan argattu jechuudha. Facebook keessan immoo email dirqama
iimeelaan banadhaa jechuudha. Iimeelaan yoo banattan haala kanaan argatu dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee wanti ani isiniif dhaamu feesbuuka lakkoofsan hin banatina. Yoo lakkoofsan banatan illee lakkoofsa irruma haa ta'u lakkoofsa dhiisaatii iimeela jijjiiradhaa isiniin jedhaan ture jechuudha. Lakkoofsan feesbuuka banatuun akka nama waraqaa eenyummaatiin maleetti biyya namaa keessa jiraatuti jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu feesbuuka keessan seera qabeessa godhadhaa, yoo badellee salphaatti deebifatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. Egaa barnoonni irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata, akka isinitti tolummoo abdiin qaba jechuudha. Barnoota itti aanu keessatti feesbuuka keessan akkaataa isin karaa sirrii ta'een itti banatuu dandeessan viidiyoo biraatiin isiniifin deebi'a. Hangasitu chaanala keenya namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo laayikii godhaa, namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf share godhaa, yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Bye bye.